السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا أوروماب. الحمد لله أن نجاكوت نجيني كي خنجال الله هن كبجادا بك جرتن مرس نجاو. دعوتوتن كي فيديو الرغنا كيسة تيجتي سيتينجي بالبلا كيسني كيسة ترجمو كيسة وانا فروان هدو تكو سنفايا دون سنبرسيس. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa nuuf ta'ichaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana killee itti godhaadha. Achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa iccitiiwwan arfan siitingii bilbila keessatti argaman hunda baruudhaaf siitingii bilbila keessan galtanii achi booda as jalatti disbileey kajettu ni jirti irratti kilikni gootanii egaa iccitiiwwan arfanuu asirratti kan argaman jechuudha. Asirratti har'a kan barannu as keessaa jechuudha. Awwal irratti jechuudha raayitiin tun yoo cufaa taate haala kanaan oonii godhaan baradhaa jechuudha. Maali faayidaan ishiidha maal isin fayyaddi? Ifaan bilbila keessanii kun jechuudha inni kunoo kuni yeroo fakkeenyaaf bakka ifaa jirtan fa'aa ofiin automaatikaalii akka jawwaali keessa sirriitti isinitti mul'atuuf isiniif akkatti dabala jechuudha. Isinii galee yoo tuni oonii jiraatte jechuudha. Akkuma bakka isin jirtan irraa jechuudha isinii galee. Yeroo immoo bakka gartee sirriitti jawwaali keessa isinitti mul'atu jiraata jechuudha. Ifaa isiniif kannata jechuudha. Yeroo immoo bakka gartee jawwaali sirriitti mul'anne fakkeenya aduu keessa fa'aa jiraatan jechuudha. Sirriitti akka jawwaali keessa isinitti mul'atuuf isiniif ibsa jechuudha. Akkuma bakka jirtan irraa jechuudha. Isinii galee yoo tuni oonii taate jechuudha. Kanaafuu yoo tuni oonii taate akka wanni hundi ofiin automaatikaalii isiniif sirraa'uuf tana oonii godhaadhaa jechuudha. Kun iccitiis tokkoffaati. Iccitiin lammaffaadha ammallee siitingii bilbila keessatti galtanii ammallee dispilee kanarratti ni deebitanii ammallee as jalatti ni buusan jechuudha. Asirratti font size and style kan jedhamu irratti kilikni gootu. Achi booda asirratti font style kan jedhamu irratti kilikni gootu. Fontii yookiin qubee jechuudha ni filattu jechuudha. Fakkeenya qubee yeroo isin jiru qubee daddabaa yoo barbaadan yookiin qubee qajeelaa yoo barbaadan yookiin ammoo qubee uumama saadhaa yoo barbaadan asirratti difooltii marra keessan jechuudha isin galee. Yoo immoo kan biraa dabalachuu barbaadan asirratti daawulood font kan jedhamu jira irratti kilik gootanii daawuloodii godhachuu dandeessu jechuudha. Foontii biraadha isin galee. Itti aanuudhaan as jalatti bold font kan jedhamu kana raayitii tana oonii gootan jechuudha isin galee. Yeroo haala kanaan oonii gootan barreeffamni bilbila keessanirraa jechuudha dammaq jedheetti isinitti mul'ata jechuudha isin galee. Fakkeenyaaf immoo ishii cufe haala kanaan dammaq hin jiru jechuudha. Yoo ammoo ishii oonii godhe haala kanaan dammaq jedhee mul'ata jechuudha. Egalee barreeffamni hundi jechuudha yeroo waan barreessitanis yeroo barreeffama garagaraa dubbiftaniis jechuudha. Keessattuu warra barreeffama garagaraa dubbisuu jaalatuufa haala kanaan dammaq gochifachuu qabdan jechuudha. Kun yeroo hunda oonii ta'uu qabdi jechuudha. Isin egalee. Itti aanuudhaan ammaallee as jalatti font size kan jettu ni jirti. Kana yoo haala kana irra bultan ni guddata jechuudha. Akkuma asirratti margaa jirtan kana jechuudha. Isin galee yoo rakkatti bultan ni guddata. Yoo immoo wanni gootan ni xiqqaata akkanatti. Yoo marra xiqqeessan ni agarsiisa. Kun haala kanaa jechuudha. Haala kanaan xiqqeeffachuu dandeessanii guddifachuu dandeessan jechuudha. Barreeffama bilbila keessan irratti argamu hunda jechuudha guddifachuu yoo barbaadan. Isin galee. Yoo immoo haala kanaan xiqqeessan haalaan isin jalaa xiqqaata. Garuu haalaan isin xiqqeessinaati. Walakka marra kaa'aa jechuudha isin galee yoo barbaadan guddifachuu dandeessu jechuudha haaluma kana. Akkuma isinitti tola irra kaayyadha jechuudha. Asirratti kana guddisuu dandeessu jechuudha. Ani garuu asirratti hin jaalladhe yeroo hunda asirra kanaaf taa'uun barbaada jechuudha. Isin galee yoo barbaadan isinillee akka kanatti asirra kaayyachuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan ammoo guddifachuu dandeessa. Akka isinitti tole jechuudha. Akka filannoo keessaniiti jechuudha isin galee. Itti aanuudhaan iccitiin sadaffaadha jechuudha. Ammallee siitingii bilbila keessarratti ni deebitanii ammallee dispilee kana dhootu ammallee raayitii ishiin tuni yoo haala kanaan cufarra jiraatte oonii gochuu qabdu jechuudha. Tuni maaliif isin fayyaddi? Fakkeenyaaf yeroo bilbila keessan halkan fayyadamtan fa'aa hedduu tokko ija keessaniif hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Isin galee ijaaf jechuudha ishiin. Asirratti argaa jirtan ayin jette jechuudha. Ijaaf jechuudha. Yoo immoo haala kanaan cuftan bilbilli keessan kun jechuudha shaashaan bilbila keessanii kun akkatti ijarratti ol isin ifa jechuudha addaate. Yoo immoo ishii wanni gootan haala nama
maxxanxarii kaatee bilbila ilaalaa jiru yookiin immoo ala ilaalaa jirutti bilbila keessan fayyadamuu dandeessan jechuudha isinii galee. Kanaafuu yeroo hunda tana keessattuu halkan yeroo bilbila fayyadamtan jechuudha fayyaa ija keessaniif jecha oonii gochuu hin dagatinaa jechuudha isinii galee. Tuni oonii ta'uu qabdi. Itti aanuudhaan iccitiin afuraffaadhaa jechuudha. Ammallee siitingiin bilbila keessan irratti ni deebitanii achi booda bakkuma silatti irratti dispilee irratti ni deebitu. Achi booda asolitti jechuudha laayit moodii fi daarek moodii ni jira jechuudha isinii galee. Yeroo hunda bilbila keessan yeroo fayyadamtan daarek moodii irra keessanii fayyadamuu hin dagatinaa jechuudha. Kun hedduu tokko fayyaa keessaniif fayyaa ija keessaniitiif haaluma itti fayyadamu bilbila keessaniitiif illee baay'ee tokko bareedaadha jechuudha isinii galee. Asirratti daarek moodii daarek hojii kana kilik gootanii haala kanaan bilbilli keessan kun walumaa galatti siitingiin bilbila keessanii kun bilaakii ta'a yookiin gurraachaa jechuudha isinii galee. Haala kanaan daarek moodii fayyadamuu hin dagatinaa jechuudha yeroo hunda bilbila keessan yeroo fayyadamtan jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa iccitiiwwan siitingii bilbila keessan keessatti isin dhokatan keessa kana ture. Egaa akka isinitti tolee akkasuma akka irraa barattan abdiin qaba. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.